Ashamaar kafuunee kam jirtan hordoftaa fi daawwattoota jeeman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee simbiraangaa jalqaba irratti immoo hangafoota oduutiin eegala. Itoophiyaan karaa nagaa ni mirkaneeffatti jedha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad. Afaan qawwee gadi qabnee afaan walii haa dhaggeeffannuuf jedhan Antooniyoo Guutaree. Afrikaan yeroo hiree ishee ofii murteeffattuu dandeessu irra geessee jirti jedha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad. Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee jaffaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti guyyaa har'aa gaggeeffame irratti immoo gaaffiiwwan ijoon ka'aniiti jiru. Tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa meeshaalee bu'uura misoomaaf oolan 80 biyya keessaa bituu beeksiseeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenya isin dabarsa. Itoophiyaan karaa nagaa ni mirkaneeffatte jedha muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad. Yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa Finfinneetti adeemsifamee jiru irratti biyyi akka Itoophiyaa addunyaa biraa waliin karaa itti wal qunnamtu jiraachuu murteessaa ta'uu muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad ibsan. Itoophiyaan ulaa galaanaa gama nagaan argachuuf carraaqqii eegaltee kan itti fuftu ta'us ibsaniiru. Biyyi uummata miliyoona 130 ol qabdu dinagdee guddachuuf immoo carraawwan danuu akka ishee barbaachisu yaa'ii kanarratti kan kaasan Dr. Abiyyi galaanaaf ulaa mijeessuuf immoo qindoominaan murteessaa akka ta'e illee hubachiisaniiru. Itti dabaluun immoo Itoophiyaan karaa galaanaa argachuun ishee guddina biyyattii irraa darbee badhaadhina misoomaaf gaanfa Afrikaa akkasumas immoo nageenya tasgabbii mirkaneessuuf immoo barbaachisaa ta'us dubbataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa haala addunyaan tilmaamuuf immoo rakkisaa ta'e kanatti immoo keessatti biyyoonni Afrikaa tokkummaa fi wal amantaa tarkaanfachuu akka qaban immoo yaadachiisaniiru. Afrikaan birmadummaa seenessa waloo Afrikaanummaa irratti hundaa'ee gonfachuun sagalee Afrikaa addunyaatti dhageessuun murteessaa ta'us dubbatan. Guddinni seenessaa Afrikaa hin qabne galma hin gahu kan jedhan Dr. Abiyyi Ahmad Afrikaan gama nageenyaa fi furmaata ta'uun addunyaatti jijjiiramaa jiru keessatti immoo akka gumaacha ishee bahattus akkasumas immoo waamicha dhiyeessan. Afaan qawwee gadi qabnee afaan walii haa dhaggeeffannu Antooniyoo Guuteres. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniin Afrikaas ta'ee addunyaas kan maluun afaan qawwee gadi qabuudhaan afaan walii dhaggeeffachuu ilaa fi ilaameedhaan amanuudhaas jechuudhaan ibsaniiru. Barri keessa jirru bara 1946 osoo hin taane bara 2026 yeroo itti gaaddisa marii jalatti dubbii fixachuu misoomaa fuula kennu ta'uu ibsuudhaan Antooniyoo Guutaree Afrikaan misoomsuuf immoo dhaabbanni mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti dhaabbuu ishee jijjiiramaa akka qabus hubachiisaniiru. Hooggantoonni Afrikaa waa'ee biyyaa jijjiiruu addunyaaf fakkeenya tahaa jiraachuu haasawaa yaa'ii hooggantoota gamtoomanii Afrikaa 39ffaa irratti taasisaniin kan kaasan barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres Afrikaanotaa fi nageenya misoomaa malee yeroo itti afaan qawwee wal doorsisan darbeeraas jedhaniiru. Yaa'icha irratti dhiibbaan nageenyaa ergaa isaanii xiyyeeffannoo kan argachiisu qondaaltota nageenyaa fi filannoo akka hin qabne ibsuudhaan Suudaanii fi Suudaan kibbaa Koongoo giddugaleessa Riippaabilika Afrikaa Lixaa Afrikaa akkasumas immoo Soomaaliyaan nageenya waaraa argachuuf dirqama ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii amantaa guutuu qabaachisu dubbataniiru. Ergama nageenyaa kabachiisuu nageenya ittisuuf immoo caalatti qaamolee wal gaarreeffatan keessaa jiran waliigaltee waloo kabachuun gara nagaatti gaaddisa mariitti yoo dhufan irra filatamaadha jechuudhaanis immoo ibsaniiru. Afrikaan yeroo hiree ishee ofii murteeffattuu dandeessu irra geessee jirti jedhan Abiyyi Ahmad yaa'ii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39ffaa irratti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Afrikaan yeroo seenaa qabeessa hiree ishee ofii murteeffachuu dandeessu irra geessee jirti jechuun ibsan. Ministeerri muummee dandeettii fi gahumsa guutuu ajandaa ishee ofiin qopheeffattee bulchuu danda'uun Afrikaan gabbifachaa jirti jechuun ibsan. Mallattoowwan jijjiiramaa qabatamaa mul'achaa jiraachuus ni agarsiisa jechuun ibsaniiru. Keessattuu qabeenya bishaanii akka madda misoomaa kalaqaa fi tasgabbii naannoo ta'uun ibsuudhaan Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha fakkeenya taasisuudhaan humna ibsaa manneen jireenyaa fi industirii keessatti fayyadamuu fi biyyoota ollaa waliin qooddachaa jiraachuus kaasaniiru. Milkaa'inni kun immoo Afrikaanonni qabeenya waliin haala haqa qabeessa ta'een qooddachuun guddina waliitiif immoo hojjechuu akka danda'anis ni agarsiisa jechuun dubbataniiru. Dr. Abiyyi Ahmad itti dabaluudhaan yoo mootummoonni Afrikaa kutannoodhaan waliin hojjetan laggeen arditti madda falmii ta'uu hafee nagaa fi tasgabbii waaraa
haaraatiif immoo meeshaa ijoo ta'uu danda'a jechuun yaadachisanitti jiru. Yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa bara hojii caffee jaaffaa magaalaa Adaamaatti galma abbaa gadatti guyyaa har'aa geggeeffame irratti gaaffiiwwan ijoo ka'anitti jiru. Gaaffiilee miseensota caffee gabaasa dhiyaate ilaalchisuudhaan immoo dhiyeessan keessaa muraasa. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran gaarii ta'us iddoowwan hanqinni galteewwan barnootaa mul'atu furmaata maaltu yaadame? Pirojektii hunda keessatti harkifannaan qulqullinaa dhabuu pirojektii daandii maaliif heddummaata? Hojiiwwan gama uummataa rakkoo nageenyaatiin qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaniif rakkoo keessa jiran deebisanii dhaabuuf hojjetamaa jiraachuu maal fakkaata? Rakkoolee nageenyaa godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti mul'atu furuuf immoo maaltu hojjetamaa jira? Furmaata rakkoo waliin gahinsaa neetwoorkii Oromiyaatti mul'atu furuuf maaltu hojjetamaa jira? Gaaffiin ogeeyyii yaala fayyaa tajaajila wal'aansaa bilisaan akka argataniif gaafatamee ture maaliif deebii dhabe jechuun kaasanitti jiru. Gaaffiiwwan ka'an keessaa deebii kan kenname irratti immoo harkifannaa pirojektii fi suphaa daandii wal qabatee jiru furuuf immoo hojjetamaa jira jechuudhaan Heelan Taammiruu ibsanitti jiru. Harkifannaa pirojektii suphaa fi facaatii daandii wal qabatee jiru furuuf immoo itti hojjetamaa jiraachuu hooggantuun biiroo daandiiwwanii fi loojistiikii Oromiyaa Injiinar Heelan Taammiruu ibsaniiru. Bulchiinsa daandii federaalaa dabaltee qooda fudhattoota waliin ta'uudhaan rakkinicha furuuf immoo hojjetamaa jiraachuus himanitti jiru. Suphaa daandii federaalaa fi naannoon hojjetamaa jiran yeroon akka xumuramu xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Gaaffii facaatii daandii waliin wal qabatee gaafatame kan qoratamaa jiru ta'us kaasanitti jiru. Tajaajila humnaa ibsaa Itoophiyaa meeshaalee bu'uuraalee misoomaaf oolan dhibbantaa 80 biyya keessaa bituu beeksise. Ji'oota 6 darban tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa meeshaalee misoomaaf diriirsaa elektirikiif oolan dhibbantaa 80 dhaabbilee biyya keessarraa oomishaa irraa bitachuu tajaajila oolchuuf beeksiseeti jira. Kanan immoo galteewwan qulqullina qaban dhiyeessitootaaf biyya keessaa irraa argachuuf dursa kennuun hojjetamaa jiraachuus eeran. Tarkaanfiiwwan kun haaromsa dinagdee biyya keessaa jajjabeessuuf investimentii biyya keessaa guddisuun tarkaanfiiwwan ijoo mootummaan fudhataa jiru keessaa tokko ta'us himaniiru. Bu'uuraalee misoomaa ji'oota 6 darban keessatti dhiyaatan keessaa tiraansfoormatoota raabsaa barbaachisoo ta'an iddoowwan olaanaa akka qaban kan ibsan tajaajila tiraansfoormeeshinii 3,944 oomishoota biyya keessaa irraa dhiyaachuu tajaajila oolchuu isaanii beeksaniiru. Tajaajilli humna ibsaa Itoophiyaa oomishoota biyya keessaa galtee qulqullina qabu akka dhiyeessan jajjabeessuuf immoo deeggarsa teeknikaa barbaachisaa ta'e kennaa akka jirus ibseera. Oomishtoonni dhaabbatichaa walii galtee uumuudhaan oomisha qulqulluu qabu dhiyeessanii akka jiran akkasumas immoo sirna dhiyeessii irratti immoo fooyya'insi mul'achaa jiraachuu isaanis ibsaniiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga waan hordoftanii nu daawwattaniif galata guddaa qabdan isin jecha yeroo gaarii qabadhaa miidiyaa kennaa laayik sheer gochuudhaan akkasumas immoo sabskiraayib gochuudhaan yaada qabdan immoo koomentii irra nuuf kaa'aa galgala gaarii qabadhaa.